Akkam jirtu barattoota keenya har'a wanni waliin ilaallu baayoloojii kutaa 9 boqonnaa tokkoffaa paartii 1 kalee gallu ta'a jechuudha. Gamumaanuu barnoota keenya irraa akka beekumsa guddaa harkattan abdii qabna. Boqonnaa tokko paartii 1 introduction to biology ibsa baayoloojii kan jiru waliin ilaallaa jechuudha. Bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Section kana jalatti boqonnaa kana jalatti wanni waliin ilaallu gadi fageenyaan definition of biology, why do we study biology, the scientific method, tools of a biologist, laboratory tools, field tools, handling in the using of light microscopy, part in the function light microscopy, handling in the using microscopy, general laboratory safety rule. Wantoota kana waliin ilaallu ta'a. Amma kana gama kanatti haasofnu jechuudha. Osoo fi kanatti seenne dura wantoota beekuu qabnu jira. Ogummaa fi mata duree tokko barannu wantoota kana beekuu qabna jechuudha. Objective waan jiru kana. Objective at the end of this section, the student will be able to define biology, explain the relationship of biology in the other subject. Ibsa biology, hariiroo biology subjectii biraati hojii qabu akka fiiziksii, keemistirii isaan kana hojii qabu beekuu qabdanii jechuudha. Amma jalqaba irratti what is biology? Biology jechuun maal jechuudha? Biology is the science of study life in the living organism. Waa'ee jiruu fi jireenya lubbu qabeeyyiidha kan qoratu maal jennaani biology jennaan. Biology comes from two Greek words. Bio in the logos. Khajamurad fechu. Biology jecha Greek lamarra bio in the logos khajo. Bio means khanachu. Bio means life. Logos means study. Waligalatti mali wae bio life yo ta'u logos in study yo ta'u wae jireenya kan qoratu jechu harma gababatti. Biology is the scientific study of living life or living thing. Wae jiruu fi jireenya lubbu qabeeyyiidha kan qoratu jennee jechuudha. Life or living things. What does it means to a life? Jiru yookaan jireenya jechuun kun maal jechuudha? It seems very difficult to objectively define life in a simple sentences. Hima salphaa tokkoon life kan ibsu maal ni ulfaata je. But we recognize life mainly by common characters shared by living system. Living system in karaa ittiin share amaloota common isaanii share itti waliin godhanitti karuma salphatti maal godhuu dandeenya hubachuu dandeenya jechuudha. Ammoo hubachuu dandeenya. Garuu maali jireenya kana akkanuma gisee ilaalle waan ulfaataa tokko jechuudha waan ulfaatu jechuudha. Ammoo hubachuu dandeenya maalin amaloota characters shareidhaan karakterii lubbu qabeeyyiin share waliin godhuudhaan maal godhuu dandeenya ibsuu dandeenya. Amma living thinking maal ilaala? Amma living thinking non living thinking irraa wanni adda godhu wantoota living thinking jennuu fi non living thinking jedha. Amma living thinking maa'u wanni non living thinking irraa adda godhu wantoota kana sirriitti qabadhaa wantoota kana. Living thinking are composed one or more cell. Tokkoffaa wanti adda godhu living cell living thinking composed one or more cell. Cellii tokkoo fi sanii ol irraa ijaaramu. They can grow guddachuu danda'u, reproduce wal horuu danda'u. They transmit genetic information to their spring. Shanyummaa isaanii dhalootatti daddabarsuu jechuudha. Spring isaaniitti dabarsuu jiinii isaaniidha. Shanyii isaanii san dhalootatti daddabarsuu. They need the energy to accomplish work. Hojii hojjechuudhaaf energy isaan barbaachisaa wanneen akka nyaataa dhugaatii wantoota kanaatu isaan barbaachisaa jechuudha. They can maintain relative constant internal condition hemostasis hajamu jira. In conditional internal conditional case isaadha jechuun maal ta'uu qaba? Stable ta'uu qaba jechuudha. Stable ta'uu qaba jechuun amma wantoonni qaama keenya keessatti stable haa ta'uu qaban
warroota akka kalee tiruu isaan kun stable ta'uu qaban jechuudha. Hemostoisii walumaa galatti wantoota qaama keenya keessa jiran kanii fi stable ta'uu qaban living thing keessa jiran stable ta'uu qaban. Akkasumas they are capable of evolutionary adaptation to the environment in the etc. Isaan naannoo isaanitti jijjiirama naannoo isaanii keessatti maal ta'uu qabanii madaquu danda'uu qaban jechuudha. Naannoo jiran sanitti madaquu danda'uu qaban jechuudha. Amma kanaa jechuudha maarreen living thing wanni nan living thing irraa adda godhu isa kanaa jechuudha. What is scientific study? Scientific study jechuun malli qorannoon saayinsawaa jechuun maal jechuudha. Biologists study about living thing using a scientific method that involve asking question, suggest possible answer, and the testing for the validity of the answer through experimentation. Biologistoonni living thing kana maal godhan ni qoratan mala saayinsawaatiin ni qoratan. Akkami qoratan mala saayinsawaa kan hoggannu bal'inaan kan laallu ta'a steepii fi akkaataatti qoratan jalqaba irratti observation jiraachuu san waliin kan ilaallataa gaafii ni gaafataa gaafii saniif deebisaa ni dhiyaataa testing validity waan assumption goosisan maal godhuu qabdaa waan gaafate san wanni kun akkana ta'uun olettee karra keessan maal godhuu qabdaa yaaliidhaan jechuudha yaaliidhaan sirrummaa isaa laaluu qabdaa jechuudha. This scientific study follows the study of structure in the process that we can verify. Malli saayinsawaa kun ni hordofaa caasaa fi adeemsa hordofuu qaba. We can verify observing the measure either direct or indirect with the help of tools in the technology such as a microscope. Caasaa fi karaan nuti waan kana itti hordofne ittiin saayintifikii kanaan qorachuu dandeenyu we can verify kaniifin nuti ittiin mirkaneessuu dandeenyu observe ilaaluudhaa fi meejara godhuudhaan jechuun saffaruudhaan either direct yookaan directidha yookaan indirectidhaan kallattii yookaan alkallattiidhaan with help gargaaramuudhaan maal gargaaramuudhaan kallattiidhii fi alkallattiinis kan observe goonuu fi kan ilaalluu fi kan meejara goonuu kan saffarru meeshaalee fi teknooloojii akka maayikirooskooppii kana fayyadamuudhaan maal goonaa meejara godhuu dandeenyaa jechuudha. What relationship does biology have with other field of natural science? Biology hariiroo akkamiiti dameelee uumamaa kan biroo wajjin qaba? Hariiroo akkamii qaba? The study of biology is the point of merging information the tools from all natural science. Biology qabiyyee jechuun pointii merge godhu information in the tools from all natural science. Wantoota natural science hundarraa argamu wajjin walitti maal godhee merge godheeti qorachuu danda'a jechuudha. Qorataa jechuudha. Fakkeenyaaf information about naturally occur element in living organism. Information waa'ee elementoota living organism keessatti uumamaan argaman. Uumamumaan elementoota natural science keessatti argaman jechuun amma fakkeenyaaf ilma namaa yoo fudhanne ilmi namaadha living organismidha. Ilma namaa keessa fosforasii elementoonni jechuun ayiranii hundi ni jiran kanuma uumamaan jiru kanaa jechuudha. Chemical bonding inni itti aanu chemical bonding amma karaa gabaabaa fakkeenyi information about natural science natural occur uumamaan elementoota living organism keessatti argaman chemical bonding molecule acid base in the other relating thing can be studied using tools in the principle of chemistry. Wantoota kana hundi walitti dhufeenya nuti itti qorannuun acid base chemical bonding molecule living organism keessatti wantoota argaman kana kan nuti qorachuu dandeenyu meeshaalee fi qajeelfama chemistrytti fayyadamuudhaan jechuudha. Other scientific concept like conversion of radiant energy into organic molecule by photosynthesis is studied with the knowledge of chemistry and physics. Jijjiiramni radiant energy into organic molecule asuma dubbiin.
Radiant energy jechuun light energy into organic molecule itti karaatti deebi'an jechuudha. Kuni photosynthesis-dhaan. Photosynthesis nama maal qaba? Water ni qaba, sunlight ni qaba, carbon dioxide ni qaba. Lightiin kana keessatti maal godhaa? Inorgaanikoota jechuun carbon dioxide fi water kana break down godhuudhaan kara organikii kanatti deebisuudha jechuudha. Kanaatu maal jedhama? Radiant energy into organic molecule itti deebisu kanaatu kana jechuudha jechuudha. Why do we study biology? Why do we study biology? Akkumaan durii isiniin jee wantoota kana boodarra ifuma keessaniin ibsuu danda'uu qabdanii jechuudha. Okay. At the end of this section, dhuma section kanarratti the student will be able to explain why biology is studied. Maalif biology ko qo'annu? Give example of biological application. Gee biology wantoota tokko keessatti hojjetu irratti qabu fakkeenya isaa kan nuu danda'uu qabdanii jechuudha. Biology gee akkamiitii taphachuu jira jechuudha. Human being have an inborn curiosity about the natural world that leads them to study about living organism in their habitat. Ilmi namaa uumamaan fedhii olaanaa qaba. Yeroo dhalatu fedhii olaanaa qabaachuu. Naannoon natural worldiin kun addunyaan uumamaa kun to study living organism in addunyaa uumamaa kana keessatti jireenya living organismiitii fi jireenya lubbu qabeeyyiitii fi iddoo jireenya isaanii kana qorachuu irratti maal akka ta'e kana qorachuu keessatti ilmi namaadhaaf fedhii guddaa qaba uumamaan jechuudha. The study of biology help to understand living things work. Biology qorachuun maaliif nu gargaara? Living things akkamitti akka hojjetu hubachuudhaan nu gargaara. How function akkamitti akka isaan hojjetan, how they function, how they interaction with the environment isaaniitii wajjin yoo walitti dhufeenya akkamii qaban. Biology wantoota akkanaa kana jechuun maantan biology qorachuun waan nu gargaaruuf. Okay. Biology touches our everyday life in many ways. Karaa garaagaraatiin biology jireenya keenya kan guyyaa keessatti ni hirmaata. For example, biologists have discovered drugs that are used to treat the different human diseases. Dhibeelee ilma namaadhaa kan garaagaraa kana yaaluudhaaf carraaqqii godhan. As keessatti maal argatan? Drugs. Maal argatan? Drugs argatanii jechuudha. Drugs argatanii jechuudha. Many biologists are working. Biologistoonni baay'een ni hojjetan. On problem critically affect our life. Jireenya keenya rakkoolee jireenya keenya miidhan irratti hojjetan jechuudha. Such as how our animal in the plant's bodies work. Qaamonni animaalii naannoo keenya jiranii fi animaalii fi plantiidha akkamitti akka hojjetan. How ecosystem works. Ecosystemiin akkamitti hojjeta. Environmentii fi animaalonni achi jiran akkamitti walitti dhufeenya akkamii akka qaban. How advancement in genetikiin akkamitti akka hojii isaa guddaa akkamitti hojjetu. Hojii isa guddaa akkamitti hojjetudha jechuudha. Okay. In the cell biology are transforming to medicine in the agricultural. Cell biology akkamitti akka jijjiiramu gara mediciniitti jechuun karaa qorichaatii fi gara agricultureetti. As well as the use of forensic biologists investigate crimes. Akkasumas forensiksiif kana fayyadamuudhaan forensiks biolojii kana fayyadamuudhaan qorannoo yakkaanii hojjenna. Inni furraachuu jechuun forensikiin namoonni tokko yakka hojjetan. Yakka san eenyu akka hojjete dabaasuudhaaf maal fayyadamna? Forensikii. Fakkeenyaaf amma namni tokko dubartii takka yoo dafaree fuunee waan jiinii achitti hafuu jira. Jiinii san hin mul'anne san barbaannee waan fayyadamnee barbaannee baafnee qorannoo gaggeessinee abaluutu yakka kana hojjennee jennee jiinii qorannee yakkoota san baasuun maal jedhama? Forensic biology jedhama jechuudha. Haa ta'u malee furthermore studied how ecology is helping society evaluate environmental issue. Akkamitti ecology'n
hawaasni ekooloojii fayyadamanii ekooloojii qo'achuudhaan dhimma naannoo isaanii furuu akkamitti akka danda'an haa gargaaru ekooloojii. Akka maalii ekooloojiin isaanii kana fayyadamanii dhimma naannoo isaanii furuu akkamii fa'aadha ammaan tanaa ishuun environmental issues akka global warming, how fermentation is used to produce alcohol drinks such as beer, wine, biira, alkoolii oomishuun adeemsa saadaa jechuudha. Haraatti oomishuun kun maal jedhama? Fermentationidhaan akkamitti akka fermentationidhaan wantoota kana produce goonu. In addition, the biological study dabalataan bioloojii qorachuun are used to treat patients suffer from AIDS, tuberculosis and some type of cancer. Bioloojii qo'achuun kun akkamitti warri dhibee kanaan miidhamu jiru akkamitti akka yaalaman baruudhaaf nu gargaara. AIDS, tuberculosis and some type of cancer gosoota kaanserii muraasa akkamitti akka yaalaman hubachuudhaaf information ni argannaa jechuudha. Maal qo'achuu irratti? Bioloojii qorachuudhaan. Ammas mee kanatti isin yaada dabalu. Attention waan godhuu qabdan. Application of biology in our day-to-day life. Bioloojiin gahee akkamii qaba jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti? When making the brewing beer jechuudha. When oomishuu biiraa oomishuu, baking bread daabboo tolchuu, production of cheese all depend on fermentation process brought about by yeast. Lalama weenii tolchuu, biiraa oomishuu, daabboo tolchuun, chiisii jechuun ittoo jechuun dhadhaa raasan sanirraa baasanii tolchuun kun hundinuu maalirratti hirkataa? Adeemsa fermentationiti. Fermentationiti jechuun without oxygen jechuudha. Without oxygen anaerobic respiration jechuudha. The process biraawut adeemsa kun haa ta'u maalinni yeastii fayyadamuudhaan other fungi inda baakteeriyaa fayyadamuudhaan yookaan ammoo enzyme organic irraa argaman. Enzyme from organism irraa argaman. Antibiotic jechuun qoricha biotic jechuun farra biotic such as penicillin. Penicillin are produced by mold fungi or bacteria. Antibiotikiin kun penicillin kan oomishamu maalirraa? Dhukkee fangasii yookaan ammoo baakteeriyaa irraa. Baakteeriyuma irraa hojjetamee baakteeriyaa yookaan fangisuma irraa hojjetamee isaanuma ajjeese. The production of industrial chemical such as citric acid or lactic acid need bacteria or fungi to bring about essential chemical change. Oomishni industuriidhaan keemikaala oomishuu akka citric acid, lactic acid need bacteria ni barbaada yookaan fungus ni barbaachisaa to bring about essential chemical jijjiirama keemikaalaa barbaachisaa kan ta'e ni qabaachuu. Sewage disposal depend on bacteria in filter bed to form the basis of the food chain, the purify the effluent. Xuraawaan shintifiit irraa yaa'u kun hundinuu isaan kun maaltu filter ta'uu irratti dhimbiibamuun isaadhaa kun maal barbaada? Baakteeriyaadhaanii qulqulleessuu ni danda'ama jechuudha. Discover of structural of DNA. Structural of DNA argannoo DNAdha bara 1953 James Wistanii fi Crick argatan. DNA caasaa DNA inda forensic analysis DNA sample from kirimsii kana reef dubbannee jira. Kun hedduu isin rakkisu jechuudha. Okay, gamanumaanuu amma gara takka tuqaa sadii scientific method itti dabarru. Objectii kana akkuma reef isin jee keep in your mind. Okay, at the end of this section the student will be able to explain about scientific method, explain about the meaning of hypothesis, practice about formulating hypothesis, practice doing scientific experiment in the drawing a bar graph. Okay, biology science
inquiry. Biology is a science of inquiry. Biology science qorannoti. What comes to your mind when you heard about word science? Jecha science yoo kana yeroo dhageessu maaltu sitti dhagahama? Biologists are always curious about why things happen or how things happen. Saayinsistoonni yeroo hunda fedhii olaanaa qaban wanti tokko maaliif ta'e akkamitti ta'e wanta jiru beekuu irratti fedhii olaanaa qaban jechuudha. Saayinsistoonni isinis fedhii akkasiisan qabaachuu qaban yeroo hunda curious ta'uu qabdan akkuma chaanaallee keenya learning through curiosity akkuma jee lafaa keetti isinis akkasitti fedhii olaanaa waa hundaafuu qabaachuu qabdan jechuudha. By asking a question ama scientific method is nu deemna. By asking a question in the seeking science-based response known as scientific method. Gaafii gaafachuun saayinsiidhaan warra responsii wanta tokko kennuun maal jedhamee beekama? Biology scientific method dha jedhama jechuudha. They come up with new theory to explain new finding. Wantoota barbaachisan tokko argachuudha theory haaronni ni argama jechuudha. Isaan ni argaman theory haaraan argaman jechuudha. The scientific method involves seriously steps that guide scientists through such as scientific investigation. Biologists study living world by posing question about the general step of scientific method. Kana qabachuu qabdan jechuudha. Step isaadha tokkoffaratti observation, lamaffaratti asking question, sadaffaratti formulating yookaan forming of hypothesis, testing hypothesis, making conclusion about the finding, communication the finding, example of hypothesis test in everyday life. Wantoota kana maal godhuu qabdan stepin isaadha kana bal'inaan laallaa jechuudha. Steepii kana jalqaba akkasii qabachuu qabdanii ammaan tan observing jechuun maal jechuudha? Observing jechuun the scientific study being with carefully observation often probable to solve. Jechuun scientific studying kun of eeggannoodhaan wanta ati agartu jechuudha. Amma wanta tokko haa ta'u agarta jechuudha. Wanni tokko ta'u jira waan maalummaa isaan beektu waan ta'u san ni agarta. Yeroo agartee maal goota waan agarte kana maali jettee nama gaafatta jechuudha. Haya often problem solving furratti lead to question. Gaafii si dhufu jiraachuu gisee waan san agartu. The observation can be made either direct or indirect. Wantoonni ati agartu san yookaan direct maan agaruu dandeessaa yookaan ammoo indirect. Kallattiin yookaan al-kallattiin. Kallattiin agaruu jechuun miira qaama keenyaatiin ka agarru. Fakkeenyaaf bineensa guddaa tokko maqaa isaan beenyu waan takka agarreen beenyu ni agarra. Maal akka ta'e sammuu keessa nu dhufaa jechuudha. Maali wanni kun gaafii akkasii sammuu keessa nu dhufaa jechuudha. Miira qaama keenyaa maal agarra ijaan agarra. Haa fakkeenyaaf sibiila owwaa tokko yoo qabannee waan qabannee hin beenyu. Maali wanni kun gartee miira qaama keenyaa shanan saniin wanta agaruu dandeenya. Yookaan ammoo indirect jechuun using scientific tools such as microscope fayyadamnee wantoota agarroo jechuudha. Kun maali al-kallattiin. Asking question eega waan kana hunda agartee maalummaa isaan beektu ni agarte observation. Gaafii gaafattaa jechuudha asitti. The observation usually lead the scientist to asking question inquiry. Waan argame san irratti waan argame san maal goota gaafii gaafattaa jechuudha. Gaafii gaafattaa jechuudha. Forming of hypothesis. Want san boodarra gaafii gaafattee gaafii san irratti maal goota ni xiinxaltaa jechuudha. A hypothesis proposed yaada dhiyeessita. Scientific explanationidhaan yaada gara saayinsawaa ta'een ibsuudhaaf yaada dhiyeessita. Possible answer haa ta'uu danda'u. For a set of question to solve problem, one can propose several hypotheses. Yaada dhiyeessitee wanta san furuudhaaf maal akka ta'eef deebisaa dhiyeessitaa jechuumaati. Scientific hypothesis should be testable. Wanni ati dhiyeessitu san ammoo yaadni ati dhiyeessitu san maal ta'uu qabaa? Qoratamuu qabaa jechuudha. Hundi qoratama. Test hypothesis yaadni ati dhiyeessitu sanis ni qoratama. Can be tested through experiment. Yaaliidhaan ilaalama. Riifoti akkana ta'uun oolu. Amma bineensi kun leenca ta'uun oolu lakkii. Leenca ta'uun oolu yookaan qeerransa ta'uun oolu jettee dhiyeessita. San booda bifa yaaliidhaatiin leenca ta'uu isaadhaa qeerransa ta'uu isaadhaa maal gootaa test gootaa jechuudha. Yaaliidhaan jechuudha. Any scientific experiment
must have the ability to duplicated because duplicated ta'uu qaba. San booda yaaliin kan keessan dirqama maal ta'uu danda'u qaba? Duplicate ta'uu danda'u qaba. Dachaa ta'uu danda'u qaba jechuudha. Sababni isaatiilleen answer the scientist come up with whether it support or reject the original hypothesis. Yaada jalqabaati wanna kun akkana ta'uu oolu akkana ta'uu leenca ta'uu oolu qeerransa ta'uu oolu itti san yookaan reject godhuudhaaf yookaan ammoo original isaa san fudhachuu yookaan ammoo hambisuudhaaf maal ta'uu qaba? Argamuu qaba. Maal ta'e? Duplicate dachaa ta'e jechuudha. Sirrii ta'e argamuu qaba jechuudha. Sirrii ta'e argamuu qaba. Can't become part of scientific knowledge unless other scientists can be perform the same experiment. Yaalii wal fakkaataa yoo kaniifi hin goone taate wanni san beekumsa saayinsawaatiin miti jechuudha. Inda achieve the similar result bu'aa wal fakkaataa irra gahuudhaaf jechuudha. If a hypothesis is not supported by experimental data yaaliitii yoonii fi kan hin gargaaramne ta'ee hypothesis san one can propose the new hypothesis biraa fiduu danda'a jechuudha. Waan ta'eef akkasitti deemuu qaba jechuudha. Eeganii fi wanni san test ta'ee originaliin isaa fudhatamu ta'ee wanni san maal ta'a? Making a conclusion about the finding. Waan barbaachisan maal godhuu qabda? Conclusion isaa kaa'uu qabda jechuudha. Conclusion isaadhaa keessatti xumura isaadhaa scientific concerned consider their original hypothesis. Original hypothesis isaas maal godhan ni xiinxalan jechuudha. Ask whether they could still be right in light of the new information gathering during the experimental san keessatti yaada haaraa funaaname san irratti gaafattee hanga inni ifa sirrii ta'e ta'utti ni gaafatta jechuudha. Asitti conclusion. If so, the hypothesis can be remain as possible explanation for how things work. Erganii fi yaadni san ibsi isaadhaa remain danda'e hafuu danda'e fudhatama ta'uu danda'e akkamitti akka hojjetudha. If not scientists reject yoonii fi scientistiin san reject godhuu kan hin dandeenye ta'e try become akkanii fi filannoo ibsa isaa san keessatti argamutti maal godhu argamnutti yaaluudha jechuudha. Try to come up with alternate explanation new hypothesis akkanii fi wantoonni haaraa bira argamutti hypothesis biraa haaroonni argamutti ibsuudha jechuun try to come up akkamitti argamu jechuudha with alternative explanation filannoo itti aanu keessatti akkamitti argamu ibsa filannoo san keessatti akkamitti argamu jechuudha. That can explain what they see maaltu argametti ilaaltaa jiru. Booda communication the finding booda irra communicationiitu dhufa. Communication the finding jechuun irra waliin mari'achuudha lamaan tana asirratti communication finding jechuun waliin dubbii jechuudha. When scientists complete some work yeroo ni fi hojii isaa san fixe they write a paper they explain exactly what they did in the result they obtain. Waan arkatan waraqa irratti qopheessanii barreessanii jechuudha. Then they submit the paper to scientific journal in their field. Field isaanii keessatti maal godhan waraqaadhaan kaayanii jechuudha. In addition dabalataan the finding will be printed in scientific journal assist teacher in the student's field. San booda akkanatti barattootaafis qopheessanii barsiisaan illee irra barsiisee biqaa wanta riizaaltii gaa tokko ta'ee taachuu. Example of hypothesis test in everyday life. Ammoo sochiin gahin hypothesis jechuun proposed kan qophaa'e scientific explanationidhaan ibsa saayinsawaa ta'een. Example of a hypothesis testing in everyday life. Exampleidhaan bal'inaan ilaalummaa kana. Suppose you wanted to use your torch hand lamp to find a missing pen in your bedroom. Akka fakkeenyatti immoo ati qalama tokko kutaa hirriba keetii keessatti si jalaa badee barbaaddaa jechuudha. When you switch the torch on yeroo ni fi ibsitu kutaa san mana hirribaa san keessatti yeroo ni fi ifa ibsitu it is not work.
working. Ampooliin san maali hin dalagu. Fakkeenya kana fudhannee steepii itti waan tokko itti observation ittiin adda baafnu scientific method fayyadamuudhaan ilaallu. The following chart will illustrate hypothesis testing for a torch does not work. Ampooliin tokko hin dalagu. Ampoolii san maal goona test goonaa jechuudha. Tokkoffaarratti steepiin scientific methodidha observation. Observation irra the torch does not work. Ampooliin san hin dalagu. San booda asking question jira. Why the torch does not work? Maaliif hin daleenye? Hypothesisiin akkuma jennetti hypothesis tokkoffaan jechuun formulating yookaan forming hypothesis. The bulb burn out or the bulb is improperly screwed in. Amma bulbiin hypothesis tokkoffaarratti jechuun formulating hypothesisiin bulbiin ni gubate ta'uun oolu ilaalamaa ta'e assumptionii gubatuun oolu yookaan ammoo akkanatti jettee irraa tilmaamta. Amma asirratti gubatuun oolu jettee tilmaamta. Hypothesisii lammaffaarratti the bulb is improperly screwed in. Ampoolichi san sirnaan hin hidhamne jettammaa jechuudha. Gubachuu tilmaamaa san maal gootaa teesti gooteeti. Ampooliin san maaltu harkataa sirnaan akka hin hidhamin harkataa jechuudha. Experimentiin tokkoffaan replacing the bulb. Bulbii jechuun bulbii yookaan ammoo ampoolii san bakka buustaa. Kan lammaffaa ammoo reinstalling the bulb. Bulbii maal gootaa irra deebiteeti keessaa tolchitee irra deebitee keessaa jechuudha. Rizaaltii tokkoffaadhaa bulbiin hin hojjetu. The torch does not work. Hypothesiin tokkoffaa baadhaa amma maali? Is rejected fudhataman qabu jechuudha. The torch works. The second hypothesis ammoo fudhatama qaba jechuudha. Kana fakkaataa paartii waan kanarra xumurraa paartii tuun 1.4 tools of biologist irraa ka'ee galu ta'a. Yoo isinitti tolu ta'e subscribe, like, share godhuudhaan nu jajjabeessaa. Komantii jalallee yaada keessan waan qabdan nu kaayaadha. Yaadni keessan isa dhufuuf nu jajjabeessa waan ta'eef komantii keessanillee akkanii fi nu jajjabeessitan isin gaafannaa. Galatooma.